fidu integreeshinii sana keessa kana buqqisuudhaaf itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Bakka buusuudhaaf gahaa qaba jechuudha. Humna namaa gahaa argata gaafa walitti dhufu gaafa mariidhaan nagaadhaan gaafa hiikuutti dhufanii kana gochuu ni danda'u tokkoffaa. Lammaffaa ikoonoomii irratti kan ka'e baay'ee barbaachisaadha. Amma isaanumtuu nagaadhaan nuuf haa hiikani malee gara nagaatti haa dhufani malee DDR kana gara DDR kanatti gaafa deemamu maallaqni barbaachisu jira. Nu qofaa baasuus hin dandeenyu. Diyaaspooraan itti baasuu turreera. Mootummaan haala cimaadhaan baasuu turreera. Akkasumas international community'n isarratti kaampeenii goona. Gaaffii tokko malee isaan gara nagaatti yoo dhufanii harka keenya sassaabnee miidiyaa kanarratti international community barreessuudha. Pireesharii sana guututti maallaqa irratti goonee amma dandeenyu waan baasuun nurra jiru baasnee uummata baasnee international community irratti dhiibbaa goonee akka support godhu. Fixaan akka baasu mootummaanis akka godhu godhame ikoonomiin cimaa namoota ikoonomii keessa deemuu barbaadan akkasumas immoo siyaasa keessatti namoota hirmaachuu danda'an furmaata ta'anii siyaasa sana keessatti galuu ni danda'u. Isaantu hiikuu danda'a iyyuu wanta rakkisaa kaansaras kan ta'e kana kutee gaafa mootummaan baasu qaama ga'aa qaba amma waan ta'eef itti fayyadama. So reintegrationiin suni akka hojjetu warra immoo barumsa keessatti daldala keessatti waan irra keessatti reintegrationii keessatti waan barbaachisu we have the diaspora government and international community irratti kun nu hiikamee jennaan mamii tokko malee qaama guutuun itti gallee fuulaan deemnee flightii fudhannee iyyuu deemnee naannofnee waan gochuu nurra jiru godhne billions kun akka fiixaan ba'ee nagaadhaan hiikamu ikoonomiin akka danqaa hin taane ni hojjenna nu wajjin akka jirtan immoo nan amana namoonni baay'een kanaaf so sana shakkiin tokko hin jiru. Wantoonni tokko ka'anii jiru difference between 1991 irrattis wanta ganamuu kanaa 2018 irrattis kun ta'eera isa jedhamee fi giddugaleessa kan ta'e international community US government Norway government fi IGAD kunifaa gaafa gidduu lixani sanaaf barbaachisaadha. Waboonis gara marii sanaa hin deemu jedhee kan akka ulaagaa tokko barbaachisaa ulaagaa ce'amuu hin danda'amne godhee lafa kan kaa'eef reellaan godhee kan kaa'eef sanaaf ture waan ta'eef inni akka jiru hubannee yoo dubbanne gaariidha. So lamaffaa justice effort jenna. Justice effortiin barbaachisaadha. Boodas deebinee kana keessatti wanta namoonni miidhaman namoonni kana qaban akka hiikamuuf justice effortiin barbaachisaadha. Justice effortii gaafa yaadnu garuu waan tokko yaadachuun nurra jira. Yeroo hundaa justice effortiin mana koos mana sanas ilaala. Balleessaa achis jiru asis jiru ni ilaala. Isa hubachaa gara justice effortii deemna. Hundumtu justiceidhaan inni hiikamu tokko dhiisuu fi darbuu fi araaraan ni hiikama inni gara fuulduraatti jira. Ammaaf mariidhaan gara nagaatti haa deemamu isa jedhudha. Sadaffaa qabxiin barbaachisaa kan ta'e political clarity with peaceful progress kan jedhudha. Political clarity jechuun callumadhanii walumatti dhufanii walitti mariidhaan hiikanii jechuu qofa otoo hin ta'in kaayyoo ganamaa maal godhaniiti kaayyoo isatti lolaa namni itti du'aa ture maal godhanii isa jedhu sana gaaffii sana ammas namni walakkaan dhufee walakkaan ba'ee keessaa akka hin gallee fi clear kan ta'e political indication of how the discussions for peace and negotiations worked with clear image of political outcomes. Kana agarsiisuun booda irratti deebinee immoo rakkina falfakkaataa keessa akka lixnee fi siyaasni akkamitti hiikame gara siyaasaatiin immoo maal fakkaata ture kan jedhu lafarra kaa'anii deemuun kun barbaachisaadha. Kana callumadhanii cuccufanii siree jara haaranii deemanaan booda deebi'anii haaruun barbaachisaa waan ta'uuf kana qulqulleessanii deemuun kun ni eegamaa jechuudha. Kanarrattis gaaffii keenya ni gaafanna. Inni dhuma isan kaasee raajiinis jedheera namoonni biraanis akkasuma deeggaran natti fakkaata. Transparency ni barbaachisa. Nuyi qaama keessanii nu kanuma barbaanna kanuma iyyaa turre. So isin wajjin akka hojjennuuf iftoominaan maal akka godhame mariin maal akka ta'e bu'aansaa maal akka ture maalirratti akka walii galanni iftoominaan maalirratti walii galuu akka hin dandeenye maalirratti akka hojjetani uummataa wajjin communicationii uumuun isaanii akka isaan bira dhaabbannu akka isaaniin walitti caalaa immoo walitti ciccinuu fi nu gargaara waan ta'eef iftoomina yookiin transparency ni eegnaa jechuudha. Wantoota eegnu wantoota irratti hojjennu wantoota waaqa keenya immoo itti kadhannudha. Jabaadhaa fayyaataa ulfaadhaa ijoollee Oromoo warra as jala jirtanis na dhaggeeffachaa turtan gubbaarras baatanii warri na wajjin mari'attan baay'een isin galateeffadhaa fayyaataa.